Akkas. Gaafi lammataa dabaladhu. Ayyee. Adaadati wayiiti jechuudha. Haraam irraa akkas garaatti si hafee. Ilmoo garatti hafe. Hin beekti illee nama wayiiti. Ilmoo garatti hafe ishiin illee ani hin beeku namicha hin beeku bakka qoraan cabsu. Ani namicha hin beeku na qabee jetti. Ni manne abbaallee jechuudha. Bika qoraan cabstutti achitti qabeetii daame. Akkasiin itti idaamee jettee Allahu alam ani namicha hin beekti hin beektu hin beeku. Ishiin dhuftee abbaa kootillee akka abbaan kiyya abbuleessa oolas jechuudha. Abbaa kootillee nan himiina jettee mistira kana anaa fi haadha kootti himattee akka irraa bahu haadha koo mari'achiisti. Haadhi koo mana yaalaa kophaa isaan mistiruma kana nuu qofaan dhokkinee haadhi koo qabattee deemtee mana yaala saniin ofirraa baastee haadha koo ramaatu jira ishiin ramaatu jira. Dilii jira ilmoon baatii meeqa? Baatii lama. Dilii gurguddoo. Nalkabaayir dilii gurguddoodha toobachuu qaban ummaan ta'edis isiinis baasuun haraam. Ummaan xiyya akkanarraa naa tufne jechuun bakka san qabattee deemuun dideerraa hojjetti. Dilii beekama dilii irra gargaartee mire. Haraam. Okay gaafi biraa dabaladhuudha. Gee nama biraatti dabarsina inshaallah. Amma isaan tooba qofa qaban jechuudha. Toobachuu qaban toobaa gama rabbi deebuu qaban waan akkasii kan jedhani. Okay inshaallah jazakumullahu khair. Ka qoraani. Waalaikum salaam tullah. Sheekh gaaffii takkan qaba. Gaaffiin kiyya waa'ee ribaatii wal qabatti fakkeenyaaf waa'ee jijjiirraa maallaqaa. Maallaqa wal fakkaatu tokko amma fakkeenyaaf maallaqa qarshii maallaqa wal fakkaatu maallaqa wal fakkaatuun wal qixaan jijjiiranii waan jaamuutu wakii sakatti jiran fakkaatan akka sandallee hubannoo qasan qabu sarmana itti baafatu deema. Amma maallaqa tokko qarshii 100 nama kennitee 50 yoo jijjiirratte. Amma waan kana wanni kaasuu barbaadetti osoo karaa deemu jirtu bajaaj kortee bajaaj sanarraa buutee qarshii 100 kana qabiiti. Kurnan tana fidi yaanii waggaa namarraa fuudhan. Sirrii miti waan jaamuutu akka dhageetin ture amma dura tureeti. Dhimma kana addaan baafachuuf. Yoo qarshii 100 kannite. 100 kannee 50 fidi 50 yeroo biraatiin fudhadhaa hin jee amma 50 fidi jee 100 kannee biraa deeme. Ribaa keessatti seenaa gaaffii ribaa sun jajjabduudha akka nama lola rabbii wajji waliin banateeti yaanii xiqqaan isaa akka nama haadhatti zinaa godheeti yaanii mira. Dhugaa akkas. Kanaafuu bakka kana adda nu baasa. Wanni jiru beeyta ribaan dhugaadha inna min arba ribaa jee rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi dirhamu riban yaakulu rajulu ashaddu min 36 zaniyaa jee. Dirhama tokko yookaan qarshii takka ta Itoophiyaa shilingii takka ta Keeniyaa doolaara tokko ribaa ta'u osoo beektuu nyaachuurra dhalaa 36 zinaa godhuu irra wayyaa adii sayyaati takka. Ribaa gartee irra xiqqaan ribaadha akka nama gartee haadhaa hojii rafeeti. Ribaan bika 70 wayii ba'a irra xiqqaan akka nama haadhaa hojii rafeeti. Duuba maallayni beeytaati yoo doolaara kannitee yoo sharafa taate doolaara kannitee doolaara 100 kannitee sharafa kee eeguma san gartee fudhachuu qabda. Digalee sharafa wayita sharafattu jechuudha. Waa ta'uu qaba. Doolaara 100 fidi doolaara 100 boodaan manaasii kanna ammaan tana fidii qarshii Itoophiyaa yoo siin jee hin ta'u jechuudha. Waa ta'uu qaba. Hoodha jee hoodha fudhachuu. Digalu jira. Garuu naagalu jire. Garuu immoo tagartee qarshii 100 kannitee callaan qabu jee inni
دي قرش مديدة من رافورة تساني قافين أتقافت أمالال قرش دبي تغنيدن جرجروا مان قرش مشانتما بيدي نما بين كناجي برادين ما لين نقولك أقربان تانم دبي تغني دبي جالنا فرص ترابي تسلا مو أكمل يجي شوفين جامو كده laal maal seete waan kana hedduurra wal dhaban garuu waan kana hedduu qorannoo guddoo irra godhe laalu jira waan kana amma gaafii tana gaafii amma gartee ati gaafate tana dubbii gartee ma fakkeenyaaf qarshii dhibbatti kannite shantam fudhattee shantaman boodaan fudhadhaa jettee deemtu tana wanni kun ribaani taamuun ta'u hedduurra gartee wal dhaban waan kana insha Allah qorannoo irra godhe yeroo biraa si deebisa gametta إن شاء الله ذات قلتوا ما شيخ قافين برا أما نبني تكو صلوات بوسا جيتي عليه الصلاة والسلام جي فيسبوك الرب بريسا يروسا نوتي بريفا ما انجلادي بسو تركما مو أفارو ما انجلاجين وانو كن بايتا جرام السوشال ميديا رت نمني دونغ يا جماعة صلوات بوسا ربي جا كان جي أجرب بريسا وان كان نتدرك كما جلا بريفة ما نما كان جلا دينه صلى الله عليه وسلم جنة بريسنا مو أفان ما نكتة جنة بريد برا فياده جافي بريدو نمني قرين الرجو يان جمتا صلوات أبو ساجي فوتو إساء خايته دوبرتي لين فوتو سي خيسه سنغا الحمد لله دوبرتي تيجي نفراد إفته فاتن درانغرته إجابة فتدي فوتو سي تجوبا خيسه سنغوبا أدفرتايز يفقوتي بيتا فوتو سي تشرا خيسه جلتي صلوات رسول الله أبو سايد تيجله amma khagartee dhiira takka malee duuba maanta naati yoo gartee laal guyyaa jimmataati aboo warra jimmataati gartee salawaata rasuula rabbi buusaa yoo jaan achi jala isa jala seentee buusuu miti yaadattee guyyaa jimmataa hoggu kudhanillee taatu hoggu sadiillee taatu yoo hoggu takkaati allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يوتك كنا جت وجود الرب صلوات ربوس سلاني ربي برا فارو سلاني ربي صلوات ربوس جديت رسول ربوس صلوات ربي السلام عليه ربي وجد صلوات ربوس ربي برا فارو ملائكة برا سفارسو ملائكة نمو أرارا مزيغرت استغفار ملائكة برا ilma namaa biraa immoo du'aayi amma si galee tanaafu achira dhayxeetii mati gartee siran jirtu wanni sira jiru yaadatteetuma rasuula irratti guyyaan salawaatu rabbi islaam alee ergamaa rabbii irratti jimmata waan ta'eef suhaaba si yaadachiise amma si galee ati salawaatu rabbi usteetuma dabru walii galte si galteemi jazaakallah jabaa dhugaa bootis deebitaa gaafii yeroodhaan eegganna ati khakkanatti ma wanni maksari babbareedaa tokko ol darbu tokkooti sagalee akkasana fakkaata masha Allah oo jawaadhu wanni nimi oyti wanni kaya ooti diin rabbi si abarsiisu inshallah diin illee baratumutti jira inshallah jawaadhu akka malee wallahi wanni ati facebook akkanatti afaan nama bansiiftaa akka malee dazatti wanni gariin jawaadhu diinis baradhu diin itti qabaannaan gaadhu keerraa kaaftee beeki جواد إن شاء الله ربي دين سيابر سيسو إن شاء الله داعي أجايب داعي ورمو أجايب سب سيابر إن شاء الله ها آمين آمين دودا كان في ديك سيبدا ربي يجن سنجارة دا شيخ قالتو ما يتكل أبشر ربي نتلا جالة تفسي جالة بارك الله فيك جزاك الله جواد دوي بتقول إن شاء الله أي obboleessa keenya kun ni beeytanii bar feesbuuk irra hedduu takka akka malee akka ajaa'ibaatti maaqmaaqsi inni gariin wanni jiru akka malee nama ajaa'ibsiisa ilmi namaa kana gartee gizeen duniyaarra dhufeef duniyaarra ayyee salaamu alaikum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كم شنار نجا فيا شنار إرجعتي جريم بروجكت قرآن ربي كان بدأ يعني حاجان قبنو وماركان الرقاء أكما كتابات ذات تلالو ملك كلام ربي تلالنو أجنم فود إتم منجيس يعني منجيس كيتان أجن منكوتون تايم مننا ما جيسن أجمعين الرام فتقروا من مسلمات ما سن الرجران
garuu jarri akka quraanaatti ilaalanu tokkoffaa mana jaraa keessaa fuuchukooti maal ati mana eenyu keessaa fuute quraana? mana jara bira hojjedhuuti. Okay, duuba hore mana jara bira hojjetturraa quraanatti qara'uuf fuute moo maaliif fuuteeti? Ani kuma jarri akka quraanaatti ilaalanu sa sijaaraa feerra kaa'u sa sijaaraa irratti dhaamsanu feerra kaa'u qalbiin kona qabnaaniin riyaadiin turre achi abbaan manaa kootii immoo makka ture fuudheen dhufeen gaafa makkaan dhufu immoo mana namaa ture qodaa kootii wajjin mana namaan kaa'e jechuudha. Achiin ani quraana sana sinfuune maaltu narra jira. Isaan maal irra dhaamsan? Sijaaraa feerra godhu bakka akka waa tokko akka kitaaba jaraatti iyyuu ilaalanu akka kitaaba addaatti iyyuu ilaalanu bakka qalbii nama qaba yaani akka quraana rabbiitti akka kalaama rabbiitti ilaalanu. Okay, achi fuutee ollaa geessite. Isaan ayyamtee fuute moo kamatti fuute? Shanoori nayyamne maa jarrooti akka quraanaatti ilaalan jiranu yaani qalbiin nama qaba isa jarri akkuma arganitti ilaalanu isaan kannuma jedheen fuudhetti nama nanu ittiin qaraa'anuti maal godha mana jaraa jedheen fuudhe. Ayyee fuuteeti ganda nama islaamaa bira geesse? Iddoo biraan ture bakka naqe sana bakka ittaara galfadhe sana immoo muslima jarri qodaan qobaatti hin qaben ture quraanaa qodaa koo keessan keenya kabajaa quraanaatti jedhee shantaa koo alan fuudhu quraana sana hin fuune sana jara akka keessa. Ayyee khair inshallah gaa wallahi hin beekne kitaaba خير إن شاء الله أتي تشوفون قبضو يو إنسان نما تنام نما كافر أوته وينما إسلام ومسلم وإنسان إنسان إرجعي مسلمة إنسو مسيح يعني ثلاثة بني ثلاثة إنسو مترامبوتة رهينو مديسة نيو سو مسيحة على كل حال يعني وينما مسلمة كنادة إنسان أنا ما بكادو albina macabat atilleen quraana kanatti una mananiiti kamalee godhan jettee fuute khairu insha Allah ayye sila fuudhuun qabdu ana majara bira jiru anjara bira fuuchuun qabdu cuma taa'u akkas gaaffii lammeeffamoo ishi maal sinarra jira ree maal sira jira achiin jiru ejju jirta dhabamtu achi baatemi jarani beekta anjara biran jiru beera yoo beekte naa fuudha jiin kitaaba keessan nam beeka akka ayyee gaaffii biraa gaafadhu gaaffiin koo biraa immoo amma biyya suudii keessa jira gaafan galee mana kokkera mana mataa banuu yaada amaalcha yaani akkamitti ilaalamu. mana rifeensaa dubartii tottolchuuf. Isa fakkeenyaaf amma yeroo heeruman beelloo uffatan waanuma akkasii anuma rifeensa fakkeenyaaf ammas immoo yaani mana rifeensaa yoo bane kaafirris dhufee hojjetataa. Yakki waan akkanaan banin. Akkamitti ilaalaman. waan akkanaan banin waan biraa insha Allah rabbi waan biraa rabbi si haa yeroo waan biraa dalagii waan kana. Gaaffii tokko dabaladhu. Dabaladhu mee. Asitti amma warqiin qaban ture warqiin sun haaraadhaan dhaqeetan jijjiiruun barbaade diizaayiniin isaas natti hin tolle ituma hin uffatin yaani irraa anti qaqqabee jedhe mana warqii keessee mazzananii iddoo isaa warqii biraa naa kennanii jechuudha ammoo walii gallee jechuudha gatii isaatiin. Achi kaanii warqiidhaan hin jijjiiramu jedhee namtichi birrii natti kennee ka'ee achi ka'ee birricha sana fuudheen
warqee hin jijjiiramu naan jedhe. Sirri. Kun akkamitti ilaalama garuu ani hin beeku waan akka Dhuga kanaa. ati waan godhuu qabdu warqii bareedaa bitachuu feete warqii kee gurgurteeti feetu maallaqatti daate warqii bareeduu san bitatta sirri akkasi warqii hin jijjiiran. Ani hin beekun ture garuu namtichi an sirraa bitee akkan sirraa biteetti jedhee ka'ee gatiisatti waliigalleen hasabe birrii isaanitti kennee ka'ee kalaas birricha naa deebisinaan jedhee birricha narkaa fudhate. Ani immoo waa'ee kana hin beekun ture. Warqeen ammaas dabran jiru biyya galeera. Maaltu narra jira jechuudha. Hin beeku garuu. Jechuun ati warqiin kasaatu caalaa mire kasaatu caalaa warqiin bareedaan kasaati kasimi kee xiqqoo ka boodaan. Warqeen bareedummaa miti. Gatii waa hunda walii galleerraan waan hamma ta'us walii galleerraa giraamaaf hamma ta'es walii gallee waa tokko wanti wal caalu wayii hin jiru. Ati warqee. Yaani an akkan an sirraa biteetti godheetii birrii isaa hasabe birrii isaa natti kenneen. Duraati warqii biraa bitachuu oofeete na dhageeffadhu warqii bitachuu oofeete kee gurgurteetuma ka biraa bitatta ukti akkas kee gurgurteetuma ka biraa bituu qabdaa jechuudha ka biraa bituu qabda. Obboleeyyan keenya inshaallah yeroo hedduu obboleeyyan keenya ka biyya Suudii kana akka malee gartee haalli isaan irra jiran hedduu gartee nama naayisaa. Du'aayi godhuufiin irraanfatinaa nu malees nama biraan qabanii hidhaan isaanii san hidhuma gartee siyaasuma Itoophiyaa fi Suudii jidduu jirtu miskiinni gartee daaraa ta'e galee gidee nuti illeen akkasitti jidduutti akka malee taanaa jechuudha. Kanaaf obboleeyyan keenya kan mana hidhaa jiru kana akka Rabbii subhaanahu wa ta'aalaa dirmatuuf akka Rabbi khaydees isa kabaasus isa akka Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa baasu du'aayi godhaafi jazaakumullahu khayr jadaa yeroo biraa walitti deebina gama kiyyaan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.